gadi qaree qabsootti bobbaasee jee hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad dabalatee namoonni bebbeekamoon gadda isaanitti dhagahame ibsataa jiru. Siraaj sabaaf dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Weellisaan guddaan Oromoo kan bara cunqursaa sirna fiwudaalizimii Haayile Sillaaseen durfamu sirna sooshaalizimii Koloneel Mangistuu Haayile Maariyaamiin durfamuu fi sirna mootummaa misoomaa kan adda bilisummaa uummata Tigraayin durfamu keessa walleen qabsaa'ee Oromoo fi Oromummaa ibsee aartist Nuhoo Goobanaa erga dhibeen dararamaa ture booda amajjii 18 bara 2022 magaalaa Adaamaatti boqote. Goota gootummaan maluuf kanneen Oromoo fi Oromiyaaf jiraatanii Oromoo fi Oromiyaaf du'an keessaa hambaan qabsaa'otaa fi abbaan weellistootaa abbaan sagalee kiloolee fi waardiyaan tokkummaa Oromam artist Nuhoo Goobanaa isa tokko. Sirboonni artist Nuhoo Goobanaa tokkummaa leellisuun birmannaa gaafatuun Oromiyaa faarsuun eenyummaa Oromoo cimsuun qabsoo finiinsuun xurree qabsoo fi qabsaa'otaa akeekuun gidiraa sabaa gongomuun bilisummaa Oromiyaa leellisuu jedhamee sirboota jajameedha. Nuhoo Goobanaa uummata Oromootiif qabsaadha. Mallattoo tokkummaatii miidhagina aartii Oromootiif qartuu sabboonummaa dhaloota Oromooti jedhamee uummata isaatiin faarfama. Artist Nuhoo Goobanaa akkuma uummata isaatiif qabsaa turetti osoo uummata isaatiin jaalatamuu fi kabajamu boqote. Boqachuu artist Nuhoo Goobanaa hordofee namoota siyaasaa bebbeekamoon artistootaa, gaazexeessitootaa fi hayyoonni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa gadda itti dhagahame karaa fuula miidiyaa hawaasummaatiin ibsataa jiru. Namni siyaasaa Itoophiyaa fi leellisaan federaalizimii sabdaneessaa Jawaar Mohammad hidhaa ji'oota 18 booda amajjii 7 bara 2022 erga hidhaa bahee maxxansa isaa jalqabaa amajjii 19 bara 2022 maxxanseen imalli bara jireenyaa Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'otaati jedhe. Jawaar Mohammad imala qabsoo artist Nuhoo Goobanaa yoo ibsum roorroo alagaaf harka hin kennu jedhee qabsootti seeneem rakkoo biyyoota baqaa Jabuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Saawud Arabiyaa osoo harka hin kennisiisen sadoo fi qananiin Awurooppaa, Kanaadaa fi Ameerikaa osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiisen hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti cichem daandii ganama qabate irraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isa dura darbanitti makamuuf gara fuula Rabbii deeme jechuun ibse. Nuhoon sagalee isaa kilooleessaniin Oromiyaa faarseen tokkummaa gorseem Oromoo onnachiiseem yoo xiqqaate dhaloota sadii qaree qabsootti bobbaase kan jedhe hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad waan hawwee osoo hin argin boqatus Oromoo fi Oromiyaan inni itti dhalateefi har'a biraa deeme takkaa miti. Aarsaa isaa fi qabsaa'onni sabaa kumaa kitilaan kafalaniin bakka qabsoon irraa kaatee fi irra geesseem jidduun fagoodha. Imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galma geessutti ittuma fufam. Kaayyoo inni umrii isaa guutuu aarsaa itti godheem galmaan ga'uuf waadaa keenya haaromsina jechuun qabsoon artist Nuhoo Goobanaa fa'aan jalqabamteen firii godhataa jiraachuu eerem. Maxxansa Jawaar Mohammad yeroo jalqabaatiif erga hidhaa bahee booda maxxanse kanam namoonni 100,000 fi 6,000 ol jaalatanii jiru. Namoonni 35,000 ol yaada yoo itti kennan namoonni 39,000 ol ammoo qoodaniitii jiru. Hayyuu falaasamaa fi geggeessummaa kan ta'an Dr. Hussein Kadir inni fakkii muuziqaa Oromooti. Ta'us gorsa isaa fudhachuun jabaannee hojjechuu qabna jechuun waa'ee Nuhoo Goobanaa barreessanii. Yuunivarsiitii biyya UK London keedetti barsiisaa seeraa fi xiinxallaa siyaasaa Dr. Awwal Aloo ammoo Nuhoon qabsoo uummanni Itoophiyaa gochaa ture keessatti humna jabaa ture. Sirboonni isaa gaafii tokkummaa wal xaxaa tahem eenyummaa, bilisummaa, walabummaa namaa fi kaan irratti xiyyeeffata jechuun waa'ee artist Nuhoo Goobanaa barreesse. Dr. Awwal Aloo itti fufuun yeedaloo fi walaloon muuxannoo dhuunfaa fi uummata Oromoo keessa jiruun ittiin ibsuun walii galaan akka namoota hunda biratti jaalatamu taasisee jira. Kanneen biroo ammoo akka aasxaa qabsoo Oromoo haqaa fi walqixxummaaf godhutti oolanii jiru. Sirboonni Nuhoo hubannaa siyaasaa fi ilaalcha ofiif qabnu akka haaromsinu nu gargaaree jira jedhe. Dr. Itti Aanaa Habtee gama isaatiin Nuhoo Goobanaa gootichi isin waamti harmeen jedhe dhaloota hawwachuudhaan garmtee sabboontummaa Oromoo jabeessee utubee Nuhoon gumaacha ofii qalama balaqqisuun barreessee darbe jechuun ibse. Gaazexeessaa fi hundeessaa marsariitii Pride Muhammad Adamoom boqachuu artist Nuhoo Goobanaa ilaalchisuun yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen Nuhoo Muhammad Goobanaa fakkeenya Oromummaatiin inni waa'ee tokkummaa Oromoo sirbuu qofa osoo hin taane ittiin jiraatee jira. Hojiin isaa ana dabalatee miliyoonota dammaqsee jira jechuun barreesse. Hundeessituun marsariitii Addis Standard Tsadaalee Lammaam yaada barreessiteen Nuhoo Goobanaa nama waan itti amananii taaligamanii jiraachuun maal akka fakkaatu dhiisee darbeedha. Nuhoon dhaloota ijoo qabsoo diddaa Oromoo jaalalaa fi tokkummaati jechuun ibsite. Artist Galaanaa Gaaromsaa yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen Nuhoo Goobanaa yeroo namni hedduun of hin barin yeroo hin dammaqin Oromiyaa dammaqsee Oromummaa mi'eesse tokkummaa sabaa lallabaa qabsoo sirbaatti jechuun gameessa qooda leencaa qabuudha
jechuun Nuhoo faarseem. Artist Nuhoo Goobanaa fakkeenya tokkummaa Oromoo fi nama Oromummaaf umrii isaa guutuu jiraatedha. Fuulli miidiyaa hawaasummaas kanuma jedhaa jira. Du'aan boqochuun artistii fi qabsaa'aa hangafa Nuhoo Goobanaa ilaalchisee addi bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Artisti Nuhoo Muhammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin daganne goota qabu tahuu yaadachiisuun boqochuu isaatiin ammoo gaddi guddaan kan itti dhagahame tahuu ibsatee jira. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Du'aan boqochuu artistii fi qabsaa'aa hangafa Nuhoo Goobanaa ilaalchisee adda bilisummaa Oromoo ibsa gaddaa baase. Artist Nuhoo Muhammad Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n durfamu keessatti qooda seenaan hin daganne goota qabu tahuu yaadachiisuun